waa'ee jireenya. Iddinaaniddi maleenya kormaku. Seenaa gootota Oromoo. Seenaa Warqituu Walloo. Warqituu Oromtittii Walloo ishee mootii Habashootaa Teewodiroosiin galaafatte gootittii dubartii ishee haadha seenaa. Walakkeessa bara 1868tti uummanni Oromoo Walloo olaantummaa Oromoo karaa kaaba Itoophiyaa sarbamee jiru deebisuuf dhamaatii guddaarra turan. Giftittiin Oromoo Yajjuu Warqituu fi Sheek Jaafar abbaan gooticha tolaa namoota warraaqsa sana keessatti iddoo guddaa qabanii fi gahee wareegama lubbuu kafaluuf kan ofitti murteessanidha. Mootichi Teewodiroos bara sana duguggaa sanyii haalaan jabeessee ture. Ilma Warqituu Hamadee jedhamu kan booji'ee bakka buutee isaa dhabamsiises Teewodiroos ture. Warqeen gumaa ilma ishee sanaa ba'uuf ciistee bulteen beektu. Yeroo Minilik ka'ee Teewodiroosiin fonqolchuu yaale jibba Teewodiroos irraa qabdu sanaaf diinni diina kootii anaaf fira kootii jechuun Minilikiin humna fardaan deeggaraa turuun ishee ni dubbatama. Waraanni Teewodiroos kan mormoriin as darban uummata Walloo Oromootti duulan. Humni Warqeen durfamu waraana Habashtichaa Teewodiroos achii dachaasuun mormorii ceessisan. Buufata waraanaa Teewodiroos biratti waraana nama hedduu erga fixanii booda Warqeen gootittiin sanyii dhiiraa sun Magdalaa irratti Teewodiroosiin biyyoo nyaachiste. Gumaa ilmoo ishee fi gumaa Oromoo bahatte. Bara sababa doofummaasaaf lammii Ingilizotaa fuuluma diimataniif faranjii mataaniif to'ate. Meeshaa waraanaa naaf hojjettan malee hin galtan jechuun humnaan qabee hidhe. Sana booda waraanni Ingilizotaa lammii isaanii baafachuuf gara Itoophiyaa kaaba Itoophiyaatti dhufan. Biyyicha keessas Teewodiroosiin barbaadaa utuu jiranii Warqeen kan isa godaansite, kan isa galaafatte, kan biyyoo nyaachifte. Warqeen Teewodiroosiin ajjeesuu isheef gootummaa ishee fi Oromoo faranjoonni Ingilizii sun ragaadha bahuuf suuraan ishee har'a Godaanbaa muuziyeemii Ingilizii keessa jira. Seenaa gootota Oromoo.